بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا خنيا قبجمتوتا خنين إدو مرجرتن إن شاء الله سجنتان الرا متدورين سيدا أكما بالريفة من رئيس أجرتن كنا Manguddummaan gosa meeqa jedhamti? Manguddummaan meeqa? Rabbiin subhaanahu wa ta'ala addunyaa tana irratti yeroodhaan nu uume nama kana akka harka lamaan kanaati. Waliif dubbatan, waliif beekan, waliif manguddummaa seenan. Ilmi namaa akkuma uummanni keenyaa dubbatan arrabnii fi ilkeen wal dhawa akkuma jedhan abbaan fi ilmi wal dhaba. Abbaan manaatii fi haati manaa wal dhabdi, ollaa wal dhaba, hojjetaanii fi hojjechiisaa wal dhaba, nama wajji jiru wal dhaba. Gaaf tokko manguddummaa takka keessa tureetiin dubbii takka ummaan takka dubbatte wanni san ajaa'iba natti taate obboleeyyan lamaan jidduu dubbanne sani tokko kana lolaa bar inni kana naan jeemoo inni kana na godheemoo jaabeeta san haati maal jette saya gurbaa kiyya ni jiraate hisi godhe haasi godhu kaayatten ni jiraate kana si aarse silaanii fi arra biyyee offate way kana yatten nama jiru walis dhaba jechu kene je wal dhabuun baasaa miti jan nama wal nama taasisu dhabuudha baasa male arra wani dubbachuudha deemu warri nama iddu dubbatu hamman guddummaa nama iddu dalagu nama wal dhabe idduratti gosa meeqa hayyoonni bakka afuri qoodan tokko namni nama idduudha dubbatu nama maallaqa dubbatu jan nama dantaasaa dubbatu yeroo ati barcaatti kannitee yookaan dubbii sana akkana narraa fixi wanni kun hammana jetteen laaloo suma beekuuti kanuma arku aannan kun gurraachaa ja'a maal goota gaaya kasalli kun adiidhaa ja'a maal dubbachuu jiranni maallaqa dubbachuu jira jechuudha akkuma namni uummanni gariinuu harkaan deemi gaa waliin jaan akkasi warri nama idduudha dubbatu tokko kadantaa dubbatu jiraata akka tokko immoo kagosummaa dubbatu jira kagosummaa kunis kabaasaati kakkami hayni fedhe osuma arkuuti waan namni sila hayni tigalesan nama saateef jecha fera saateef jecha gurra lamaan cufatee ija lamaan qabatee akkana ciibsaa deema dhageessan kaaqaalicha ciibsanuu numa taatii jeegguun fi jammammaaksa keessatti ciibsanuu numa taati godha jechuudha sababni maali beektu nama saarra bu'e jechuudha gama kaanitti hayyu gama kaanitti haqa murteessa laakiin nama saarra waan bu'eef jecha irraa meesha jechuudha kun yoo maal dubbata gosa dubbata jechuudha kun ammoo maal dubbata maallaqa dubbata jechuudha beeka lama kasadaffaadhaati hafemmaas warra murtii xaaliyaan janiin kaduraa maleenni nama duratti mate qofaa isa qaba akki jammammaaksa godhaniitu laala boluu isa durumatti maddu janati yeroo ati dura dheeyxee itti himte aboo kanamo a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim la'ananni rabbii irratti haa jiraatu ja hin dhageenye berisa waan kana haasawaa wanni sanni jirti hin jirtu adduma hin baafan kun yoo maal dubbatannaan dura dubbata jechuudha dura dubbata jechuun kanuma duratti dhaqee isa qaba jechuudha sadii namoota sadiin kana irraa ta'uun barbaachisaadhaa miti inni afraffaadhaa jedhan ulamaa'in islaamaa nama yeroo namni itti hime tasgabbaa'eetuma bara bolu kana na godhe akkana ta'e jen hayyee
هيا جيتو ما دقيفته ها إن شاء الله سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين سليمان الله القافتو كشمبرو أرجيته هدهدا شمبرون ديمته اتهم تبر ummata tokko karabbii gadi waa gabbaru agarree ummata intala takka firran moosisee garree ummata kana ennan dhaggeeffateetuma waraana kiyyattiin bobbaasan jenneeni akka dubbiin tee dhugaa taateef akka kijiba taate addaa baafanna jeen jabaan nama arra nama bee dubbii tan addaa baafanna jedhu arra mee nama irra guddaa nama dhaqee ilaale bardhaqaniituma biratti afaan kaayanii awoo bar jalaal kutee wallahi laal isa wulii dubbii khaanin dhaga'u jalla tolcheetiin dhufee barjan tolcheetiin dhufee jan saniif nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam ikini je inna minal bayani la sihran haasawa namni gariin nama ibsu keessa sihri akka waan falfalaa katee jira je si falfalu jira beeki namni yeroo si mujjiru san falfala si dalaguudha jira haasawa namarraa ka falfalaati jira je hin falfalamin ما دبي الدم بافن نجي ما الدم بافن نجي ربي سبحانه وتعالى فتبينوا الدم بافن نجي شاعرنا رباك نجي لا تحكمن بما سمعت عن الورى إن شئت عدلا فاحكمن بما ترى فلرب أنباء أتتك مريبا أعمد عيونك عن حقيقة ما جرى وان دغيسين مرتيسين هم اجانا غرتو وان غريتا غران دغيسه اجبلا سيغوتي حقيقه وان جرورا دودا سيغوتيت غرا كانك دودا سيغوتي دوغغورا كمرتيسه سيغوتي نبي كenya صلى الله عليه وسلم اذا تقاد اليك رجلان فلا تقد للاول حتى تسمع كلام الاخر سوف تدري كيف تقضي يرون ابن لما سبيرت والقصص سر والهمة خدرات في مرتين قدين هم خاخاني دقيفتو إنما تو نبي كenya صلى الله عليه وسلم يقولي في خون فيس مالجا يا أبو فلعلك بعضكم ألحن من بعض إنكم تقتسمون إلي فلعل بعضكم ألحن من بعض لفتني النبي الأول متن قرين الرفت إن تهد بيزا فالمته مرمته تخانين الرام بندتان دبته مرتيفتا هي نمني نفان سال عليها إذا مرتيس إبدان إذا مرتيس كذا كوبا كبار داجين النبي صلى الله عليه وسلم نما غرسيچو إذن سنيفو بليان كيا من قدوم ما خيستي نمني ربي من قدوم ما وهي خيس إسا خايه تبين ما خيس إسا جيسه أمانة إسا رجير ملالا ما مقصدك كيني جن ilmu madaminaati jallo reechu takara geesani ammas ilmu mashaykhaati jallo reechu takara geesani bar jarri kun ni bitata bar akitti bitatan ni jajalla hin jajina jechuudha jira jajee mana galfata jechu namni dubbii namaa keessa guune fedhaqe iccitii namaatis hin baasu gabbeheetis nama firditti manaan ga'u jira Allah abo manne jugu wahuman dabbata jabar Allah bar namni ati man guddummaa isaan jiddu dubbattu kun hoccoo firraa baaseeti qaama qullaa si garsiise bar akkami jannaan dubbii citii taate quban qabne hunda waan rakkoo yoo abbaa manaa haadha manaa taanii sitti himanii bar hiikkaan siidha maal jechuu hoccoo firraa baasanii qaama qullaa si garsiifatan jechuu bar gaafa galtee وهاسكا خيولك أبدي نمولك أبدي الله أبو من ندابت هو من دابت أبو إذن مارة سيتنيمي أبو سمفا يرو يتوزن كامفت ربي خانك كامفت ورنو دور دبر دبي والبير دبر سلال والبير دبر سن حكمة دانجتشو حكمة دا والبير دبر سن دبي قاف تكو سينا تكتي تناني سنيما نما تكو تو موتي إسلامات الدك إيواي مته موتي إسلامات الدكيب مالي مته واني منخاو نمان دباجين جارتين تيا وانان جب يسيتو واني منخاو نمان دباجين وان كنا فودا هناغر رميتي
Hammam takka ammoo ol fuutan jeen waggaa tokko jeen akkasii isii kami si duratti heerumtee jirti moo kam ennaan eenna dura heerumtee jirti akkasii wanni mana keessa hundinuma baddi dhiisi umaatee miti haxira tokkoon sii kanna hin yaaddaa'in jeen haxira san yeroo godhatte waa takka wuli hin yaaddoytu yaada sirraa oofaa haxira mootiidhaatiin sii kanna haxira biyya keessa hin jirre shittoo kanneef mana geessi jabeessi jiini waa takka ittiin dubbatin jeen haa jee geesseetuma jabeessi jeeni biraa deeme waraana ajajeetuma karaa afranirra nama kaa'ee haxira san gosa isaa hambisee jiraame nama kunoo shurufkaa haxura kana fooloo kanaa qabaa jeen har'a gaantaltiin maas nama biraatiif kannite waa hunda jalaa fuutee nama biraatiif kannitee mire namni sana haxira san godhatee isumaa deemu jiru qacam godhe qaboolisoonni ni fiden yeroo fiden kaa'eetuma laal akkanan jein haqiiqaa yoo nifi barbaatti waan kana mana warraa boluuti fuute moon fuune laal na arkan jeetuma fuudhe jee waan amma duraatis daddafi lafa kaa'innan tanaas fuudhe tanaas naa kannite jee irraa guureetuma gurbaa waraanatti ergee qabeenya kan kee amma dura badi guutuu siifin deebisa waa'ee amrii haadha mana kan keetii naa kannitaa jeen siifin kanna jeen hoo qabeenya kan kee amma dura dhabde jeetuma deebisee fi intala san ammarraa hiikisa deenitti jeen gurbaanis dubbii quban qabu waan kanaan beeku sattareesi manguddummaa bifa tanaan najjehee akkasitti dubbii san addaan baase hikmaadhaa barbaachisa yeroo manguddummaa deemtu jechuudha. Gaaf tokko sheekha islaamaa imaamul albaanii rahimahullahu ta'ala haati mana isaatii fi inni wal lolan hayyaayee ajaa'ibuun ooltan gahaye samaal ja'a albaanii bar ilma namaatiif wayi maleekaadha wal dhaba manni jiru wal dhaba akkasi gahaati mana isaatii fi imaamul albaanii wal dhabanii saahiba isaa tokko sheekha guddaadhaa ollaasan itti himatte duuba yeroo itti himatte eenyu yaame beekta albaanii yaame meeqottu haadha abdurrahmaan jedhini naafee umma abdurrahmaan tan hedduudhaan laale jeen dhufeetuma seenee ati himadhuu jeen ka haadha manaatiin haadha manaa imaamul albaaniitiin hoggusi albaaniin anaa siyaame anaa himachuu qabamoo isiidhaa innaan lakki sheekatti dhaab isiin haa himattuu jeen way ajaa'iba gaa jee sheeni haa yaamne akka manguddoo beekenne yaamne akka inni hin qabnu silaa gaa haa himate ana haa himattuu jeen sheeka dhanirraa dhaabbote haa himattu fideetumarraa dhaggeeffate maal jetteerre sheeni keessummaa hedduu qaba maktaba isaa ganama nin xaraga kitaaba isaa kanarraa hin dadhawa nyaata isaa akkasii huccuu isaa kaawwayaadhaan godha keessummaatti dhuftu tun huccuu akka qabnee wajjiniin akka isan agarreen ja'a akkanaa wajjiniin nyaata qopheessuun ilmaan guddisuun ana akkanaa wajjiniin sheeyni guunii fi naan lollolu duubaan akkam jettee dhibiite Allah way sheeyni numa zaalima jawre sheeyni qa awwan an gaafanne zaalimummaa tiyya baaliif beeyte sheeka zulmii tante anuu qubaan qaba jenneen beeka isinis akkeettu haqa seenu jiraataa eega duraan sheekaa oseen jedhani nama waasii himuu harmaan harkadhe nam tokko jaartiin sheekul albaaniidha akkamitti albaanii jala deeffattinuma jedhani arrumaan manguddoo haqa harkadhee jettee dhibeete aboo duubaatiin an gaafanne zulmii tiyya akkamii garteen naan dhagee jeen rabbiin afur fuudhaa odoon ifi jee jiru ati takkittii tana zallamtee kan shariika sadiif cinaan fidin sila toonu cobeecee toon nyaata goote toon keessummaa tattee tajaajiltii miti jeet takkittii tana qofa qabuu kan keetiititu zulmiidhaa sheeka zallamtee jirte ennaani kai zaalimummaa isaati irra raa jira kai dharraa siyettee tuba isa baaftee jirri waliin fayyaje waliin kana dubbadheef namni yeroodha nama idduu dubbatu akkaataa itti waliin nama fidu tokko akkaataa gaarii tokko dubbatee qabrii tahee mas kan warra fiitittiin hin galle kan bakka caayaa biraatittiin hin galle
qabrii tahee waan dhageessan ta'uudha qaba malee nama ajaa'ibuudhaaf agguunii fi arra deeyte kamaa tadiinu tudaan wauma facaafattee muratta akkasi quba qabaadhu atis nama ajaa'ibuuf hin dhaqin dubbadhu amaanaa sirra kaayyatan hamma rabbiin si beeksise laal fuula fuulan godhin fadhuu ilbaa fi ilmoota fadhuu ollaa fi ollaata fadhuu abbaa fadhe alagaa fadhe ta'a miizaana shari'aan islaamaa keessa kanarratti akka yaanu jechuudhaafin dubbadhe shari'aan maasha Allah amantiin teenya waa hunda waa mara irraa haasoyti imimmaan faallaalina takkitti tanaan dubbadha gaaf tokko intalti takka imaamu shacabiyyi qaadii islaamaa guddaa bira dhufteeti na akkana na godhe abalu akkana na godhe ettee booche sanii hin booyin yaa ragaadhaaf idda guyyaa akka har'aati yennaan namni tokko ka sheeka bira jiru sayaa sheeka imimmaan kana bilaashin waa namni hin booyu imimmaan kana nagartuu ragaa fidadhu yettaan yennaan qaynur rajiyan imimmaan dhiiraatu ragaan ta'uu jeen imimmaan dhalaa dhiisi obboleeyya Yuusuf hin agarreehi wajaa washaa yabkuuna jee Yuusuf hallayyat darbanii booyaa dhufanii agarreehi imimmaan gadhiiraatu ragaan ta'u imimmaan far ragaan ta'u kasi quba qabaadhaa jee himannaa tolfachuu fi booyuudhaa fi iyyuudhaa fi lallabuun haqa namaa murteessitu tasgabbaa'ee hin machaawini hin utaalini tasgabbiidhaan jidduu namaa laali shari'aa akkanaa tana qabna tawaa hunda waa mara dubbattee isiniin jecha inshallah arra waa iman guddummaadhaati kan hin dhiyeeyse keessatti iflaala anis ni ilaala atis isinunti keessatti iflaalaadha yeroo keessatti akka daawwitiidhaa keessa wal garta walii qooda waliin giyaa isiniin jecha wasalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh